Wadujoom manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee isaa taa'een wixinee labsii eegumsa biqilootaa fi koraantii raggaasise. Piroojeektiin kooderoota miliyoona 5 Itoophiyaatti hojiirra oolaa jiruun dargaggootaa fi ogummaa addunyaatti dorgomaa isaan taasisuu kennaa jira jedhame. Maddeen alaatiin riizoortiin yookaan iddoon bashannanaa pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Un gaarreen gurguddoo biyyattii irratti ijaarsan tajaajilaaf qophaa'an. Kunneen hangafoota oduu keenyaatti kabajamtoota daawwattoota keenya gara oduu jalqabaaf qabanitti darbaa oduu walii mangistuu akkumaati. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee isaa 5ffaa bara hojii 5ffaa taa'een wixinee labsii eegumsa biqilootaa fi kooraantaayinii raggaasee jira. Labsiin ragga'ees nageenya biqilootaa eeguun fayyadamummaa dinagdeen jiru akka guddisu danda'us ibsamee jira. Itoophiyaan biyya biqiloota gosa garaagaraa lakkoofsaan hedduu ta'an dinagdee biyyattii utuban qabdudha. Biqiloota dinagdeedhaaf murteessoo ta'an kana eeguu fi labsii duraan ture yeroo waliin kan hin deemnee fi labsii haaraan akka ba'u barbaachiseera. Wixineen labsii ogummaa biqilootaa fi kooraantiin har'a ragga'ee koree dhaabbii dhimmoota qonnaa fi qooda fudhattoota waliin marii garaagaraa taasifamuu fi marii kanarrattis galteewwan dabalataa argamuun ragga'ee jira. Labsiin kunis hanqinootaa fi hojimaata eegumsa biqilootaa irratti raawwataman kan hambisu seerota idil-addunyaa eegumsa biqilootaa kan giddu galeeffate to'annoo dhukkuboota biqilootaa fi kan deeggaruu fi labsichi sochii biyyattiin birmadummaa midhaan nyaataa mirkaneessuudhaaf taasisaa jirtuufis humna guddaadha jedhamee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarra turtii kan taasisnu ta'a jechuudha. Miltoon keenya Saatota Shoomee dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa nu biraan qaqqabsiisuudhaaf as istiidiyootti argameetti jira. Saattoo baga nagaan dhuftee mee wixineen labsii ragga'e kun qabiyyeensaa maalidha? Dhimma kanaan wal qabatees labsiiwwan kaan kanarratti mariin taasifame maal fakkaata? Gara fuulduraatti immoo maaltu irraa eegama jedhamee daawwattoota keenya biraan nu qaqqabsiisa. Iyyanii mangistuu akkuma jalqabarratti kaasuudhaaf yaalte egaa guyyaa har'aa manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 5ffaa bara hojii 5ffaa bara paarlaamaa yookiin mana maree bakka bu'oota uummataa 6ffaan taa'amee jira. Marii kanaanis qaboo yaa'ii idilee 4ffaan jalqabarratti ragga'een lammaffaa fi inni baay'ee murteessaa ture eegumsa biqilootaa fi akkasumas kooraantaayinii isa jedhu kanaan dura wixineen labsichaa mana maree ministeerotaatiin erga ragga'een booda gara koree dhaabbii dhimma kanaatiin wal qabatu dhimma qonnaa fi ergamee ture. Egaa as keessatti galteewwan adda addaatu tanaan dura koreen dhaabbii dhimmoota qonnaa wantoota barbaachisu labsiin kun osoo ragga'een dura wantoota barbaachisu galteewwan adda addaatti dabalaati kan ture. Haala kanaan gaa keessattuu labsiin kun immoo biyyattiin oomisha qonnaa yookiin qonnaan gaa dinagdeen ishee inni guddaan qonna irratti kan hundaa'edha. Isa kanaaf
immoo wantoonni barbaachisu eegumsi biqiltuu fi midhaanii baay'ee murteessaadha. Kanaaf immoo labsiin bara 1960moota naannoo san ba'e baay'ee yeroo wajjin hin deemne akkasumas immoo kan eegumsa biqiltuutiif baay'ee hin taane kan sadarkaa idil addunyaa waliin seerota idil addunyaa eegumsa biqiltuu fi akkasumas immoo midhaaniitiif baay'ee kan hin taane waan ta'eef amma labsiin kun irra deebi'ee barbaachise. Labsiin kun gaa tokkoffaa irratti rakkoowwan hojmaata eegumsa biqiltuu fi midhaaniitiif ta'u kan of keessatti qabate yoo ta'u egaa kanaaf biyyattiin kanarraa fayyadamtii jedhamee jira. Gama biraatiin haala idil addunyaa seeronni idil addunyaa eegumsa biqiltuu irratti maal fakkaata kan jedhamu of keessatti kan galfatee fi bilchinaan kan ilaalame ta'udha. Akkasumas immoo sadarkaa isaa kan eeggate labsii sadarkaa isaa eeggate akka ta'e gama biraatiin immoo dhukkuboonni daangaa ce'anii dhufan keessattuu biyya alaatii gara Itoophiyaa dhufan yeroo midhaan gosoota garaagaraa biqiltuuwwan gosoota garaagaraa miidhantu jira. Kanneen to'achuu keessatti faayidaa guddaa qaba jedhamee eegama. Kanaaf gaa labsiiwwan duraaniitirraa fooyya'insi adda addaa ta'e kun immoo keessattuu Itoophiyaan gaa wabii midhaan nyaataa yookiin immoo birmadummaa midhaan nyaataa mirkaneessuudhaaf hojiiwwan adda addaa hojjetaa jirti. Dhukkuboonni fi akkasumas immoo wantoonni biqiltoota kanneen miidhu taanan birmadummaa midhaan nyaataa kana mirkaneessuu hin danda'amu waan ta'eef labsiin kun baay'ee akka barbaachisee fi miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataatis gaaffileewwan garaagaraa kanaan wal qabatan labsiin kun baay'ee gaariidha. Wanna yeroon barbaadu haala idil addunyaan yookiin addunyaan keessa jirtuun kan wal qabatuu fi akkasumas birmadummaa midhaan nyaataaf mirkaneessuuf yeroo deemnu kanatti labsiin akkasii kun baay'ee murteessaadha waan ta'eef waan ta'uu qabu waan jedhamu ka'ee jira. Egaa biyyattiidhaa fi labsiin kun gahee guddaa qaba jedhameeti kan himame yookiin akkasumas immoo labsichi immoo sagalee guutuudhaan kan mee gama teknooloojiidhaan dhibeewwan biqiloota mudachuu danda'an ittisuu irratti gama kanaatiin teknooloojii waanneen marii sana irratti yookaan immoo labsii sana keessatti hammataman ni jiru. Keessattuu amma fakkeenyaaf midhaan gosoota garaagaraa biqiltuu weeraroonni garaagaraa ni dhufu. Isa san immoo teknooloojiiwwan yeroo ammaa biifanii qorichaa kan xiyyaaraa fi kallattii garaagaraatiin eegalameeti jira. Isa kana labsiin kun kanneen kan cimsudha jecha iddoon argama biqiltoota sanii maal akka ta'e biqiltoonni naannoo kam jiru naannoo kamitti immoo hawaasti jiraata wantoonni jedhu waa hedduudha of keessaa kan qabu labsichi. Kanaaf walumaa galatti eegumsi biqiltuu akka cimuu fi biyyattiin gama kanaan akka fayyadamtuu fi labsii dandeessuudha kan jedhame. Hayyee miltoo keenya Saxoo Tashomee istuudiyootti argamuudhaan odeeffannoo bal'aa daawwattoota keenya biraan qaqqabsiifteef hedduu galatoomii ulfaadhu siin jenna. Wanti simboonsu maal tana laata jeneraal? Dursa kan hin kennuuf uummata kooti. Bu'aan argame maalidha akka bakka bu'aa hawaasa tokkooti? Meeshaa kee irraa hiiktee kan ittiin ka'ee isaa eeggatu. Ta'ii seenaa gurraachan ta'u biyyattii keessatti. Coomni Oromoo, boo'ichi Oromoo, imimmaan Oromoo hin oolan bula malee. Qaamonni alaa harka lafa jalaatiin. Silaa oonan jiru akka diinni keenya nuu qindeessanitti nuuf hawwani. Qabsoon karaa meeshaatiin taasifamu kun. Humni nageenyaa kun dhugaa dubbachuudhaaf uummata kana ittisuuf uummata kana tiksuuf guyyaa guyyaatti kufaa jira. Qawwee itti daballettuu isa gaafa sana dhabaa deema. Qeerroon Oromoodhaa akkuma jijjiirama fidee. Nuti baandaa hin qabnu. Aadaa qabna malee. Aadaa wal dhageetti. Qaamoleen hunduu akkaataa kamiin shoora baachuu qabu laata? Ijoolleen galte jirti. Kumaatamaan galata guddaa qabu. Dhaloota mana barumsaatti cuftee deessuu mana yaalaa dhoowwitee daldaalee akka hin jiraanne gootee yaaddessitee siqeqsitee. Kuni gara fuulduraatti akkamitti cimuu qaba nageenya Oromiyaa waaressuudha? Jecha Taaddasee Birruu barreessine bara. Qeerroon kan itti deeman keessaa obbolaa gidduudha sagaleen qawwee haa ba'u. Humnoonni nageenyaa qindoominaan. Ati laga bu'ii ati mootummaatti hafi ati taa'ii ati isin ilaalu jennu umman. Walitti araaramuuf gamaallachuun warra maatiitu ililchee gammada. Jijjiirama amma jiru kana wal ta'aatii naa gabbisa. Gara huduutti nuti immoo yeroo dabarru Itoophiyaatti bal'inaan hojiirra oolaa kan jiru piroojeektiin kwaadaroota miliyoona 5 dargaggootaa fi ogummaa akka addunyaatti dorgomaa isaan taasisuu danda'u kennaa jira jedhame. Tarsiimoonni dijitaalaa Itoophiyaa bara 2030 ifooman carraa akkasii lammiileedhaaf uumuun sirna dijitaalaa haalaan babal'isuun kan danda'amudha jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Asante san immoo dhimma kanarratti waan giddeeffattee qabdi hordofnee walitti adeemna. ነው ምናምን ብሎ እንትን አለ። አሁን እኛ ሀገር ኢንተርኔት ቢኒያም ኃይሌ ኤቢፈማ ፕሮጀክቲ ኮደሮተ ሚሊዮነ ሸኒ yoota'u waraqaa ragaa koodii beekamtii idila addunyaa qabu argateera. Kunis carraa hojii idila addunyaa akka argatuuf balbala isaaf saaqeera.
በአራቱን ኮርስ የጨረሰ ሰው ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ሰርቲፊኬት ነው የሚሰጠው። ኮርሲ አፍራኑ ናምኒ ለእንጂኤ ጥሙሬ ወረቃ ረጋ ቤከምቲ ኢዲል አዱኛ ቀቡዳ ከን ከነሙፍ ቤከምቲን ኢዲል አዱኛ ኩን ኢትዮጵያን አለቲ አውሮፓ አሜሪካ ፊ በከ ከሚቱ ዶርጎሜ ሆጀቹ ደንዳአ ፈኬኛፍ አማ የሮን ከን አዱኛ ዲጂታላ ዋን ተኤፍ ሆጂ tokko argachuuf dirqama gara alaa deemuun nama irraa hin eegamu lafuma jirutti hojii itti kenname hojjechuu danda'a hojii itti kenname yoo xumure kaffaltiin doolaaran kaffalamaaf gama kanaan bu'aa olaanaa qaba kun anaanis na fayyadeera hojiilee muraasa argachuuf yaaleera hojiilee idil addunyaas kanan yaale qaba kanan milkaa'ee fi kan hin milkoofnes jiru gara fuulduraattis nan yaala mootummaan ammoo namoota leenjii kana fudhataniif otoo haala mijeesseen jedha. Leenjisaa kodaroota miliyoona 5 kan ta'e dargaggoo Daagim Lidat Baqqala piroojeektiin kun Itoophiyaa gara oomisha teekinooloojiitti geeddaruu keessatti gahee olaanaa kan taphatu ta'uu dubbata. ይሄኛው ፕሮግራም አይ ቲንክ ዩኤኢ sagantaa kana United Arab Emiratesin waggaa tokko nu dursuun koodiroota miliyoona 1 leenjiseera achii booddee gara keenya dhufe gara keenya gaafa dhufu koodiroota miliyoona 5 sagantaa jedhuun dhufe kan isaanirrayyuu dabale jechuudha isaan biratti jijjiiramni inni fide baay'ee guddaadha dhimma sagantichaa utuu gaafatte gama teeknooloojii biyya isaanii jiru guddisuutiin gama hubannoo namtolchee hojiitti galchuutiin bu'aa gamedduu qaba ture kun immoo gara biyya keenyaa dhufuun isaa carraa guddaadha sababni isaa immoo koorsiiwwan salphaatti argachuu dandeenyu miti koorsichi dhaabbileen gurguddoo idil addunyaa kan qopheessanidha kun immoo bilisaan nuuf kenname haa barannu haa fayyadamnu yoo jedhamnu salphaa fakkaachuu danda'a garuu dhimmichi dhimma akka carraa guddaatti fayyadamuu dandeenyudha akka addunyaatti qabeenya teeknooloojiitiin sagantaalee garaagaraatu jira fakkeenyaaf faandamentaals of piroogiraamingii irratti hubannoo namtolchee irratti koorsii kanaan dabalatatti maddoota koorsii fidan hedduutu jiru kanaafuu maddoota kana bu'uura isaanii beeknaan booddee guyyaa guyyaan itti hojjechaa yoo deemtu carraawwan idil addunyaa waliin hojjechuuf carraa bal'aa kan uumudha kanaafuu guyyaa guyyaan hojjechuu qabna namoonni guutumaan guutuutti yeroo keenya kennuun hojjennu asirratti ofii keenya cimnee hojjechuutu nurra jiraata jedhee yaada. Piroojeektiin koodarootaa kun adeemsa tiraansfoormeeshinii tarsiimoo dijitaala 2030 Itoophiyaan qabattee kan saffisiisudha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii damee teeknooloojiif xiyyeeffannoo kennuun haala mijataa kan uumu ta'uu ibsaniiru. የኛ መንግስት ታለንት ኢንፍራስትራክቸር ብሎ ያምናል የአክሰስ ኦፖርቹኒቲ እና ትረስት ተደምረው አንደኛ ስራን መፍጠር አለባቸው mootummaan keenya ogummaan bu'aalee misoomaati jedheetu yaada qaqqabummaan carraa fi dhiibbaa walitti idaamuun tokkoffaa hojii uumuu qabu lammiileef carraa hojii hedduu uumuutu irra jiraata lammaffaa guddina biyyaa mirkaneessuu qabu guddachuu qabna hojii fi guddinni immoo qofaa isaanii gahaa miti birmadummaa isa jedhus mirkaneessuu qabu gama kanaatiin diijitaal Itoophiyaan utubaa ta'ee dhimmoota gurguddoo biyyattii irratti ni tajaajila jedhamee kan yaadamee fi hooggantoonni mootummaa garuu hojii hojjennu qixa ogummaa irratti invest gochuun startaapota xixiqqoo akkasii gara yuunikornitti akka guddatan taasisu gabaa akka argatan gochuun akka hin banne taasisuun hooggansa dachaa ta'uu isa yaaduu barbaachisaadha isaan yoo badan guddinni waan hin jirreef dhimmi isaaniin ga'oomsuu fi hoogganuu itti gaafatamummaa hunda keenyaa ta'uu itti yaaduun gaariidha jechuun barbaada. ድምር ብቻ ሳይሆን ድርብ ኃላፊነት እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል እነሱ ከጠፉ እድገት ስለማይኖር እነሱን የማብቃት የመምራት ጉዳይ የሁላችን ኃላፊነት እንደሆነ ቢታሰብ መልካም ነው ማለት እወዳለሁ ፕሮጀክቲን ኮደሮታ miliyoona 5 dargaggootaaf carraa hojii uumurra darbee fedhii teeknooloojii biyya keessaa kan guutuu fi abdii biyyaa carraa fuulduree dijitaala Itoophiyaa 2030 kan murteessudha tattaafiin Itoophiyaan ulaa galaanaa deebitee akka hin argannee fi taasifamu sirrii akka hin taane biyyoonni ulaa galaanaa addunyaa ittiin walqunnamaa turte deebitee argachuudhaaf gaafachuu ishii bu'uura seeraa akka qabu hayyoonni hubachiisanii jiru. Tattaaffii Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf taasifamus gaaffii dhalootaa ta'uu kan eeramin hayyoonni kunneen kunis cimee itti fufuu qabaa jedhanii jiru. Yuunivarsiitii Asoosaatti diiniin kolleejjii saayinsii hawaasummaa fi qorataan Dr. Abbabaa Aanno gaaffiin Itoophiyaan ulaa galaanaa gara addunyaa ittiin ba'aa turte deebitee argachuudhaaf dhiyeessaa jirtu seera kan deeggaramee fi waan ta'eef cimee itti fufuu qabaa jedhanii jiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa qabdu biyyoota addunyaa garaagaraa wajjin gama daldalaa daawwannaa akkasumas hojiiwwan birootiin addunyaa wajjin itti walqunnamaa turuu Dr. Abbabaan himanii kunis immoo kan seenaan ragaa ba'u ta'uu ibsanii jiru. Haa ta'uuti malee waggoottan 30 darbanii as haala siyaasaa tureen shiraa
raawwatameen biyyattiin ulaa galaanaa kana akka dhabdu taasifamuu yaadachiisanii kunis dhimma gaabbii guddaa namatti uumuu fi baay'ee nama gaddisiisudha jedhanii jiru. Yuunivarsiitii Yuunitiitti barsiisaa sirna hooggansaa fi hariiroo idil-addunyaa Dr. Geetiyyee Tirfee biyyi akka Itoophiyaa seenaa qabeettii guddoo fi uummata baay'ee qabdu ulaa galaanaa akka hin arganneef shirri xaxamu karaa seeraanis karaa siyaasaanis fudhatama kan hin qabne ta'uu hubachiisanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun ulaan galaanaa biyyattiidhaa fi faayidaa olaanaa qabu argachuudhaa fi gaaffii Itoophiyaan dhiyeessitee sirrii ta'uu Yuunivarsiitii Waachaamotti barsiisaan saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaa Mulu'aalam Hayilamaariyaamis himanii jiru. Mootummaan ida'amuu lammiileen Itoophiyaa seenaa keenya kaleessaa irratti wal dhabuu osoo hin taane kaleessa keenyaan araaramnee cufnee seenaa haaraa fi har'aa fi booruu keenya tolchuuf hojjechuu qaba jennoo jedhu qaba. Mootummichis yaadama diiganii akka haaraatti ijaaruu kan hambisee fi lammiin biyyattii kamuu abbaa biyyaa kan taasise ta'uunis ibsamee jira. Abaayyoo Kafanii bal'asaa qindeesseera. Seenaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti kaleessi biyyattii madda wal dhibdee har'aa ta'ee hanga har'aatti tuffeera. Keessattuu waggoottan 150 darbanii keessatti sirnoonni wal duraa duubaan biyyattii bulchaa turan tarkaanfilee garaagaraa fudhataniin cabni seenaa fi siyaasaa isaan uuman hanga har'aatti lammiilees walii galchuu dhowwee biyyas danqee qabeera. Mootummaan ida'amuu caba mootummoonni darban uumaniin dhalootni akka hin rakkanne Itoophiyaanis maraamartoo keessaa baatee misoomatti akka ceetu kallattii kaa'ee tarkaanfilees fudhataa sirreessaa jira. Tarkaanfilee mootummaan ida'amuu fudhataa jiru keessaa tokko uummattoota biyyattii siyaasa giddugaleessaarraa dhiibamanii siyaasa giddugaleessaatti hirmaachisuudha. Tarkaanfilee gara biraa mootummichi fudhatee keessaa tokko kaleessi keenya gonkumaa madda wal dhibdee keenya har'aa ta'uu hin qabu isa jedhuudha. ሩቅ ሳንሄድ አፋርን መመልከት እንችላለን። Fagoo osoo hin taane Affaar ilaaluu dandeenya. Siyaasa kaleessatiin Affaar bakka kana taa'ee dubbachuu hin danda'u. Yaada Itoophiyaa jijjiiruu danda'u burqisiisuu hin danda'u ture. Mootummaan kun hawaasa siyaasa giddugaleessarraa dhiibame gara giddugaleessatti deebisuun jalqabumarraa hojii kan eegale ነው የጀመረው። ትናንት ያለፉ ነገር ግን ለግጭትና ላለመግባባት መነሻ የሚሆኑ ጉዳዮችን በይቅርታና በሰላም መዝጋት kaleessa keenya kan wal dhibdee fi walitti bu'iinsa keenya har'aaf sababa ta'e araaran cufnee har'a keenya fooyyee taasifnee boruu gaarii uumachuu ni dandeenya. Kaleessa waloo qabna ture har'a waloos qabna boruu waloos ni qabaanna. Tarkaanfilee gara biraa mootummichi fudhatee hojiirra oolchaa jiru keessaa tokko caba siyaasa biyya keenyaa furuuf biyya alaarraa yaadamoota waraabuu osoo hin taane yaadamoota ganamaa fi mandhalee biyyattii ها فيدمنو سجدودا للوطو غفي مكنيات كነበሩት ጠቅላላ አድርገን ስናይ የስርዓት ስብራት ነበረ። ይሄ የስርዓት ስብራት ኦልሞስት በፖለቲካው ማየት እንችላለን። በሀገራችን ውስጥ የነበረው የፖለቲካ ስብራት ጂጂራምኒ ቢየቲቲ ያከዱፉ ከንዲርቀምሲሴ ጨባ ስርናቲ ጨባ ሲያሳ ደርቤቱ ጨባ ዲነግዴ ሱሜ akkuma galaatti caboota siyaasaa turaniif jijjiiramni dirqama ture. Caba siyaasaa uumameef yaadamni alaarraa waraabamuu fala hin turre jechuudha. Haala qabatamaa Itoophiyaaf fallees kanuma Itoophiyaa ta'uu qaba ture. Yaadama mandhalee aadaa fi duudhaa ganamaa irraa maddu nu barbaachisa ture jechuudha. ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የተቀዳ አካሄድ እና ሐሳብ ያስፈልጋል ማለት ነው። wanti gaariin gara biraa yaadamni ida'amuu qabatee dhufee keessaa tokko yaadama diiganii akka haaraatti ijaaruu guutummaatti hambisuudha. Biyya keenyaaf warraaqsa osoo hin taane haaromsatu barbaachisa isa jedhuudha. የመደመር እሳቤ በኢትዮጵያ ውስጥ በፊት ከነበረው ሐሳብ ወጣ ባለ መልኩ ለምን በመጀመሪያ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው እሳቤ አፍርሶ እንደገና የመገንባት የማጥፋትና ከዜሮ የመነሳት አካሄድ ነበረ። የአብዮታዊ አካሄድ ነበር ማለት ነው። ያዳምኒ ዳሙ ያዳም ዲገኒ ጃሩ ሴና ሲያሳ ኢትዮጵያ keessatti barame hambiseda yaadama warraaqsa hambiseda yaadama haaromsa hordofe jechuudha. Gaggaarii kaleessaa fudhachuu akka qabnu akkasumas qaawwata kaleessaa sirreessuu akka qabnu barsiise. Yaadamni ida'amuu siyaasa isa tokko ilmoo biddeenaa taasisee isa kaan ammoo abbaa sirnaa taasisee hambisee hunda አባ ብያ ታሲሲ ዳር ተመልካች የነበረውን የፖለቲካ አካሄድ ወደ መሃል የመጣና አንዱ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን የፖለቲካ ስብራት ለመጠገን ወይ ደግሞ ለመመለስ ነው ማለት ነው።
har'a keenyaafis haa ta'u dhaloota boruuf biyya waloo jabduu egereen gaarii lammiilee isheetti qajeelee akka qabaannuuf dirqamni kan mootummaa yookaan qaama tokko qofa osoo hin taane kan lammiilee biyyattii hundaati. Jijjiiramni siyaasaa wayita dhufuu tarsiimoonni waloomatiin masakamuudhaan galma isaa dhaqqabuudhaaf eessisaa jedhan miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Birgaadeer Jeneraal Haayiluu Gonfaa. Turtii qophii addaa ITV afaan Oromoo waliin taasisaniin sabni Oromoo tokkummaa isaa fi biyya tiksuun guddummaa isaa mirkaneessuu akka qabus gorsanii jiru. Saboota biyyattiifis hiree murteeffannaa isaanii dhugoomaa deemnaan biyyi waloominni keessatti dagaage ta'uudhaaf carraa bal'aatu jiras jedhanii jiru. Tafarii Gammeetti bal'inaa qindeesse. Siyaasni warraaqsan jijjiirama fide atattamaan jijjiirama fidetti madaquuf dhiibbaan duraan keessa ture murteessaadha jedhan miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa Birgaadeer Jeneraal Haayiluu Gonfaa. Qabsaa'onni Oromootis qabsoodhaan jijjiirama erga fidanii booda aadaa jijjiirama sana tiksuu gonfachuu akka qabu gorsan. Yeroo hunda waa tokko waa mormuun akka qabsaatti waa tokko fudhachuun inni kun hundumtuu rakkoodha. Deeggartees waan barbaaddu argachuu dandeessa. Innaa tokko qabsoon bari steeppii mataasii qabdi. Innaa tokko resist gooteeti puush dhiibdeeti waa tokko gadi guffifta. Eegaddoo qabdee immoo qabdeeti dhaabdee waan barbaaddu sana argatta jechaadha. Amma fakkeenyaaf mootummaa kana yoo fudhatte jijjiirama kana eega finne jijjiirama kanatti duullee maal finne yeroo hunda qabsoo keessa jiraanna. Yeroo hunda wal dhibuun jiraanna. Yeroo hunda wal buqqisuun jiraanna. Yeroo hunda ebeloo ta'e malee jenna. Amma nuti kan itti amanuu qabnu kolleektiiv vaaluu keenyatti amanuu nurra jiraata. Aadaa waloo, galii waloo, itti malee akka dhuunfaatti tarii jijjiiramni innaa dhufu kan miidhamuun jira. Namni sun miidhamuu isaatti biyya akka miidhametti fudhachuu hin dandeenyu. Wanti tokko mootummaan innaa dhufu bara maajoritii akka fayyadamu godha malee hundumtuu akka yeroo tokkotti akka argatu hin danda'amu. Biyyum kamiyyuu hin jiru. Ameerikaa keessa weestarni keessas hin jiru. Aadaa wal kuffisuus dhiisuun walooma sirnii fi sirriin kaleessa gadaan nu barsiise lafa qabsiisuu ittiin jiraachuu fi keessa jiraachuu feesisa jedhan. Akka Oromootti akka sabaatti nuti akka Oromootti kan of beeknu malee akka nama dhuunfaatti nama dhuunfaa waan kenninu. Kaalchariin keessa aadaan keenya akkasi. Kollektiiviidha. Sirni gadaa kan nu barsiise sisteemni ittiin deemu. Ijaarsa biyyaatiifis dogoggoroota kanaan dura ture qajeelchaa deemuun murteessaadha jedhanii jiru. Kunis yeroo kan fudhatuu fi adeemsaan wayyoomaa kan deemu malee ariitiin taanaan dogoggora biroo uumuun biyya miidhas jedhanii jiru. Biyyi kun bara dheeraadhaaf moggaafamtuudha. Karaa hundaanuu siyaasaanis, dinagdeenis, karaa jireenya hawaasummaanis hirmaannaa uummataatiin akka uummanni barbaadu otoo hin ta'in akka garee wayii barbaadutti hegemonii gadi utumameedha biyya kana keessatti. Kanaatiif waggaa dhibbaa oli kan wanta akkasii kun deemaa jiru. Waan waggaa dhibbaan ol taate waggaa 5 keessatti hin fiddu garuu jalqabuus irra jiraata. Jalqabbii kana keessatti egaanis yeroo ammaa uummanni keenya jijjiirama fide akka eeggatu jijjiirama fidetti itti fayyadama isaa akka jalqabu jijjiirama fidetti abbaa akka ta'u hanqinoota jiran immoo waloodhaan jijjiirama fide isa sirraanuu akka danda'u akka of amansiisu isa kana keessatti gahee mataa kootii nan qaba jechuudha. Wal simuu dhabuun siyaasatis tarsimoo murteessummaa walootiin karaa qabataa jedhan Birgaadeer Jeneraal Haayiluu Gonfaan. Jijjiirama tokko naa fidduu risistaansiin akka jiru. Risistaansiin kun karaa lamaan dhufu. Tokko keessoo isaati. Lammata immoo alaayi kan inni itti dhufu. Lachuu deemanii firikshinii uumuu jechuudha. Kun akka jiru dursanii hubachuudha jechuudha. Wanta amma nu mudachaa jiru kun waanuma mudachuu qabudha. Waanuma nu mudachuu qabudha. Isa kana wanti guddaan maa inni akkamitti keessaa baanaa fi waan nu mudachuu qabu jennee hubannee keessaa bahuu danda'udha jechuudha. Kanaatiif tokko jijjiirama keessatti saffisa jijjiiramaa keessatti expectationiin uummataa waan barbaadu sana dafee argachuurraa kan dhufu kun poozitiiviidha. Ammeenya hin qabu. Inni negeetiiviin immoo isa kaleessaa keessa jiraachuu hawwu. Qabsoo karaa nagaatiin jijjiirama fiduun kan danda'amu ta'u qabsoon qeerroo ragaa akka ta'es akeekanii jiru. Qeerroon qawwee muuvimentiidhaan jijjiire qawwee wanti isa kaasisuuf hin jiru. Raacitii dur ittiin beekamu sana yoo deebisuu ta'e malee uma faayidaa hin qabu jechaadha amma kana keessatti. Haa ta'uuti
yeroo ammaa kana keessatti qawwee wanti si kaasisu jira. Uummanni gaaffii qaba. Gaaffii kumaatamatu jira. Gaaffii kumaatama jiru kana wanti hunduu qawween deebifne yoo ta'e hundumtuu qawwee kaasuu qaba jechuudha. Iddoo itti dhaabbatu hin qabu. Kanaatiif namni mufate tokkos namni nama wayii jibbe wayiis namni guruppii wayii jibbees namni sirna jibbees hunduu qawwee hin butata yoo ta'e anaarkizimiitu dhufa. In to'atamu jechaadha. Qawwee jechuun galii seet gochuus irra jiraata. Qawwee hin baasta yoo ta'e qawween sammuun hoogganamuutu irra jiraata jedhee yaada. Qubaan hoogganamuun qawwee amma qubaan hoogganuutti yoo deemte waan dallanteef qawwee bitattee sangaa gurgurtee qawwee bitattee quba keessa yoo ta'e obboleessa kee sin ajjeefta, abbaa kee sin ajjeefta, ollaa kee hiriyaa kee sin ajjeefta, biyya sin ajjeefta. Kanaatiif galiin isaan beekamu jechuudha. Kanaatiif dursa qawweetti fiiguun dura maaliif filannoon biraan jiru sanaan as hin jiru jedhanii kaasanii yaadanii deemuutu irra jiraata jechuudha. Kanaatiif gaaffiin akka Oromootti gaaffii qabnu akka biyyaatti guddina barbaannu akka hawaasaatti jijjiirama nuti barbaannu guutummaatti deebi'ee hin deebine. Akkamitti deebisna? Qawweeni lakke. Qawwee yoo itti daballettuu isa gaafannu sana dhabaa deemna. Gadi buunee ol ba'uu, gadi buunee ol ba'uu, ammas laga buunee tulluutti ol deebina, laga wal buufnaa tulluutti ol deebina akkasii miti. Isa jiru irratti ol ba'uun nurra waa daballee ol baanaa jechaadha. Sabni Oromoo tokkummaa isaa fi biyyaalessaas tiksuu akka qabu gorsanii jiru. Dhifannoo keenya akkuma itti jira kabajamtoota daawwattoota keenya haalli qilleensaa qabbanaa yookaan qorraan ganamaa fi galgala mul'ataa jiru hanga dhuma ji'a muddeetti cimee kan itti fufu ta'uun Instituutii Meetirooloojii Itoophiyaa beeksisee jira. Qilleensi cimaan Saayibeeriyaa irraa bubbisuu gara Itoophiyaa kan seenu waan ta'eef haalli qilleensaa gogaan kan aduu qabuu fi bubbee makatee kutaalee biyyattii garaagaraatti kan mul'atu ta'uu Instituutichi beeksisee jira. Keessumaayyuu gama kaaba ba'aa giddugaleessaa fi iddoowwan baddaa kibbaatti qabbanni ganamaa fi galgalaa safartuudhaan digirii seelsheesii 5 gadi ta'ee galmaa'uu akka danda'us Instituutii Meetirooloojii Itoophiyaa eeree jira. Qabbanni kunis hanga dhuma ji'a muddeetti waan itti fufuuf hawaasni of eeggannoo barbaachisu taasisuu akka qabus waamicha dhiyeessee jira. Wajjiraawwachiisaa olaanaa taanaan EBC Abdurrahman Ruubee du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Obbo Abdurrahman Ruubee dhukkubsatanii yaalamaa erga turanii booda eda halkan boqotanii jiru. Obbo Abdurrahman Ruubee sadarkaa riippoortariirraa hanga wajjiraawwachiisaa taanaa dhaabbilee miidiyaa garaagaraatti tajaajilaniiru. Keessumaayyuu OBN fi EBCtti sadarkaa riippoorteraarraa hanga hoggansaatti nama tajaajilanidha. Hanga guyyaa lubbuun isaanii darbeettis koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaatti wajjiraawwachiisaa itti aanaa ta'uudhaan hojjetaa turaniiru. Sirni awwaalcha isaanis guyyaa har'aa Finfinneetti kan raawwatamu akka ibsameera. Gaazexeessaa Abdurrahman Ruubee abbaa ijoollee 3 turani. Koorporeeshiniin biroodkaastingii Itoophiyaas lubbuun darbuu wajjiraawwachiisaa taanaa dhaabbatichaa Abdurrahman Ruubeetiin gadda itti dhaga'ame ibsa. Maatii jaalleewwanii fi miltoowwan hojii isaaniitii fi jajjabinaa fi obsa hawwa. Gara odeeffannoo biyya alaatti dabarree jirra kabajamtoota daawwattoota keenya malaamaltummaa Albaanii